Jirra jirtuu kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya oduu keenya kan guyyaa irraan jalqabneeti jirra. Naannoo Amaaraa godina Gondar giddu galeessaatti guyyaa kaleessaa namni waggaa 6 dhalaa ta'ee hoteela hojjechaadha ture. Namni dhiiraa tokko to'annoo jala ooluun isaatis dhagahameeti jira. Namni kun immoo osoonii fi hin beekamneen dumbara fakkaatee osoonii fi dhiiraa waggaa 6 guutuudhaaf hoteela kan dalagaadhaa ture. Guyyaa dheengaddaa immoo to'annoo poolisiidhaa jala ooluun isaatis dhagahameeti jira. Namni kun warreen hoteela waliin dalaganii fi akkasumas abbaan hoteelaatis namni kun dubartiidha jechuudhaan callisanii osooniif eegaadhaa jiranii. Dhiyeenya kana immoo akka hin taaneen to'annoo seeraa jala ooluun isaatis dhagahameeti jira. Yeroo hedduudhaaf dhiirti immoo huccuu ofirraa jijjiiranii huccuu dhalaadhaa hidhachuudhaan wayitaaniif dubartii fakkaatanii hojjetan kan mul'atu sooshaal miidiyaa kana irra bakkoota adda addaatti kan deddeemu ture. Garuu immoo kan naannoo Amaaraa Gondaritti mul'ate kun taatee ajaa'ibsiisaa kan ta'e waggaa 6 guutuu osoo namni tokko irratti hin beekin irrattis hin shakkin dhiirti of jijjiirtee dhalaa fakkaachuudhaan haala ajaa'ibsiisoodhaatis ta'eeti jira. Kun immoo haalli inni itti qabames haala nama ajaa'ibsiisu kan ta'edha. Guyyaa tokko namni tokko akkuma mana tasaadhaa hoteela seenee wayita ilaalutti fuula isaa keessa ijaan ilaaluudhaan atiin kun dhiira moo dhalaadha jechuun fuula wayita ilaaluu addaan baafachuu dadhabe. Yeroo kana immoo abbaa hoteelaatti namni kun waggaa meeqaaf sibiila dalagaa jira jee wayita gaafatutti dubartii ta'uun isaa mirkanaa'eeti jira. Namoonni haala akkanaatiin hojiiwwan akkanaa hojjechaa turan hedduu wayita to'annoo seeraa jala oolan kan mul'atu ta'us garuutu immoo kan naannoo Amaaraa Gondaritti mudate kun taatee ajaa'ibaati. Namni kuniif haalli isaatis kan ajaa'ibsiisu osoo hogguu takkaafuu hin shakkamin walitti dhaabee waggaa 6 guutuu kan dalagaadhaatis ture. Itoophiyaan makiinaa gurguddaa Seenotiraakii jedhamu kan yeroo duraatiif biyya alaatti irraa galchuudhaaf dhaabdee turte gara biyya keessaatti galchuu jalqabdeeti jirti. Konkolaataa duraatiif rakkoo teeknikaatiif jecha Chaayinaa irraa gara biyyaatti galchuu dhiisan Itoophiyaan galchuu eegalteeti jirti. Konkolaataan Seenotiraakii Itoophiyaa keessatti hojii gurguddaa baay'ee kan hojjetuu fi akkasumas hojiiwwan baay'eedhaan kan beekamu. Dhiyeenya kana immoo hojii isaa dhaabee kan ture. Itoophiyaan konkolaataan Seenotiraakii rakkoo teeknooloojiidhaatii fi akkasumas rakkoo garaagaraa qaba jechuun dhaabaniiti turan. Garuutu immoo guyyaa kaleessaati irraa eegalanii Chaayinaa irraa akkaaniif gara biyyaatti galchan waliigaltee waliif mallatteessaniiti jiran. Taalibaanii fi Afgaanistaan jidduutti lolli eegalame akkuma jirutti itti fufeeti jira. Taalibaan yeroo hedduudhaaf kan Afgaanistaaniin wal dhabdee hamaa keessa kan turan. Taalibaanii fi Paakistaan lolli isaanii akkuma jiruun itti fufe. Jabeenya lola isaanii kana irratti addunyaan moggatti teessee kan daawwachaadhaatis jirtu ta'e. Garuutu immoo Paakistaanii fi Afgaanistaan ollaa waan turaniif yosooniif lolli isaanii kun hin bal'anne biyyoonni ammaan duratti illee gaggaafachaadhaati turan. Pirezidaantiin biyyoota lachuutu immoo tarkaanfii kana wayita fudhatanitti isaan lachuutu Hindiyaadhaatu keessa jira jechuudhaan wal himatan. Yeroo gara tokkootis Hindiyaan keessa jirti jechuudhaan shoorarkummaa Hindiyaadhaa fi Taalibaan irratti geggeessaa jiran. Paakistaaniif immoo isaan jidduutti lolli akkuma eegalameen itti fufe. Biyyoonni kunneen ollaa yeroo hedduuf kan turanis lolaa isaaniitis kan addaan dhaabanii turan. Afgaanistaan immoo isaanirraa namoonni hedduun dhumuudhaatu dhaga'ama. Loltoota xayyaaraatii fi kanneen humna lafaadhaatiin Paakistaan akka ajaa'ibaatitti lolaadhaati jirti. Lolli immoo yeroo ammaan tanaatiifis biyyoota idil addunyaa kan ammaan dura Tiraamp irraa eegalee kan Chaayinaatiin itti fufa kan jaamee eegamaa ture qabbanaa'uudhaan garuutu immoo lolli Israa'elii fi lolli Falastiin wayita qabbanaa'u lolli biraa eegalameeti jira. Loltoonni Falastiin guyyaa kaleessaa gara biyya isaaniitti deebi'an gammachuu qabaniin hawaasa isaanii simatan. Hawaasni isaanii gammachuu guddaadhaan kan irraa mul'atu. Loltoonni Falastiin kan yeroo hedduudhaaf Falastiin gallakkisanii biyya irraa bahan wayita guyyaa kaleessaa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Israa'elitti bu'uudhaan daawwannaadhaafis taasisee miseensota paarlamaadhaatiifis nageenyi biyyattiidhaa bu'ee jechuudhaan inni fuula miidiyaa isaa irratti fi gadi taa'ee hawaasaa fi akkasumas paarlamaa Israa'elii wajjiniin haasawa taasisaniin gammachuu itti dhaga'amuu isaaniiti hawaasni Falastiin dubbataniiti jiran. Hawaasni Falastiin yeroo hedduudhaaf lola hamaa keessa kan turan guyyaa irraan tanaa qe'ee isaaniitti dacha'uudhaan gammachuu gurguddaa isaaniitti dhaga'ame ibsaadhaati jiran.
biyyoonni hedduun immoo kan Falastinii fi Israa'el lolli isaanii qabbanaa'uudhaaf isaan dhibe. Guyyaa dheengaddaa immoo wayita lolli sun qabbanaa'utti pirezidaantiin Masriidha Abdul Fattah al-Siisiin noobeelii argachuudha qaba Tiraamp jechuun dubbateeti jira. Yaada immoo Tiraamp yaada Abdul Fattah al-Siisiin miidiyaaleedhaaf ibsa kana ilaalchise biyyoonni idil addunyaa kana ajaa'ibsiisaadha jiru.